السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا دعوتوتا كينيا ولتي دي بنجرة بودكاستي فطرة ولين تودان يرو غاري قواد دايس نينجدا كسمان هرتا قبر دي رفه كسما بيكما فرحان هندسا غري شهادة اكسمس دا يرو ديرا داف سوشال ميديا كنرتيس ارغا غاري دبر صوفي اكسمس برنوت غاري دبر سودان يرو ديرا داف متكنا ولين توري ولين والاغري جرا أستاذ فرحان يروكي تيكو قدي يروكي تيكو كان نافكنيتي نكبجي نارغم كيتيف باي الفادو غلطو مسنجدا بغنا غانوفتن سلله غلطوما ايه كبجمتو تداوتو تكينا أستاذ فرحان ولين والبرتو كني ولين بينو جراتن كول بيكتنمو الرابرتو هندي كينيا رابرنو انتيف نفانا تراسي نجنا أستاذ فرحان كلين سويا مار فكات بريد الحمد لله بريد التجار قبني بيا سنترتني أصرفت أولين أكم ما جرتكو لسه ست بريد روادي وما جر الحمد لله ما شاء الله مكان كسني في دور ولا تكسني رانو كودا مكان كي النبي كمان كم ما تبرد بيكم وبهايلو بلايشو قالتا جدما بكتي غرسانو كن أمارفة gadi kun amaarifa akka waan yeroo sana mootummaan dirqisiisee maqaa kennuu wayita kan abbaa kiyyaraa dhageetti maqaa kana dirqiidhaan kennaniifi namni maqaa sana hin qabne akka waan oneegfaa abaawatti ilaalaman fakkaate yeroo sana akkasitti maqaa kana baafatanii akkanatti manitti akkas inshaallah godinni bakki itti dhaladhe aanaa Iluu Galaan magaalaa Ijaajjii duwwaa tokko keessa dhaladhe dhalataa achiiti jechuudha godina Shawaa Lixaa. أما مو أربعة تاتيرتا جيرين اللي ما كان اللي أكم أكز أيه أكم تري جلومانكي يجا أكم بيكم أباكي يبلا شو قال ترى حتى كي هوا كوريتشي جرمتي جرى لما نراد لده كاتا ما تقولنا قافت دموت دي بين إن شاء الله دي أيه مسلمة أونه أكم مالف قافي كنا قاسي قافدا وإسلامات وين إسلام قاسين اللي دبسون ندام لقمان جرين يلا أنت في الشورى مي كره يادنو دراني أسفوني على اللوتي أمانو دبون غراغرما كبا أمانو دبون لين بيتا أنت فدي غراغرما قد كبا أمانو نيجا أمانو أفاني وصون تاني قتشة ولين كافار جته يدو جمعشو jireenya gaarii keessatti argatta amanne kan jedhu afaanii qofaa osoo hin taane gochaayyoo taatedha jechuudha sana qofaayyoo osoo hin taane amanne jechuun keenya yoo waan itti amanne beeknedha amanne jechuun qofta beekumsa yoo gargaaram yoo beekumsaan hundaa'e jechuudha akkas yoo amanne jettee waan itti amante hin beekne amanteen jedhamu amanne jechuudhaafuu waan itti amante beekuun dirqama yoo waan itti amante beekte amante jedhamta jireenya gaarii fi gammachuu illee sanarraa argattaa jechuudha. Waa islaamaa keessatti dhufuurraa waan kaaste jalqabaa abbaan kiyya kiristaanuma haati kiyya maatiin ishii muslima turani. Garuu mana barumsaatti bara duratti akkas wal fuudhanii butii akkasiifaa jira butee galee amantaa sana jijjiirsiise akkan dhageette san booda deebitee isheen diddeenaan gara islaamaatti illee isa fiduu yaalteetti. Nuni gaa yeroo san hin jirru gara islaamaatti erga deebi'ee booddeedha isheen ijoollummaa kiyyatti osoo ani ijoollummaan jiruuti amrii taate garuu kan isheen amrii taate islaamummaa irratti maashaallah akkin abbaan keenya akka isheen duuteen duruu amantii sanarraa dhufe waan ta'eef nuun ijoolleedhaan beeknu amantii sanatti nu deebise amantii kiristaanummaa nu deebise akkasiin guddannee of barre amma dhufnee haayiskuulii gallutti jechuudha haala kanaan gaaskuulii galee booddee gara amantii islaamummaa kana dhufuudhaa yaale. Musliimoonni jiru naannoo sana? Musliimoonni hin jiru naannoo sana. Ollaan hunduu musliimoota. Kiristaanonni hin jirani. Bargit musliimoonni yeroo sana akkan beekutti waa'ee tawhiidaa kana hin beekani. Ergaan xiqqoo guddadhee kiristaanummaa keessa osoo jiruuti sheekni takka rabbiin isarraa jaallatu Ustaaz Abdullaziz Abdulqaadir jedhamu
isaan durallee Sheikh Abdul Karim kan jedhaman hin jiru. Warra tawhiida barsiisuu keessaati. Tawhiida barsiisuu keessatti rakkoon garaagaraa san irra biyya san keessatti. Hatta musliimoonni jiran illee warra tawhiidaa badaan turre jechuu barbaadeen hundallee yoo ta'u baate. Warra diiteelii amantii sirri beekanii miti jechuudha. Hundallee yoo ta'u baate mashaayikonni jiraatan illee xiqqoodha. Sana keessatti alhamdulillah musliimoonni hin jiru jechuu barbaadeeti. Musliimoonni akkasii baay'atuun carraasii kennee jechuudha. Islaama ta'uudhaaf moo hiree biraatu argamee gara amantii keetti deebite? Haqiqa dubbachuuf musliimoonni ollaa hin jiru. Haalli akkaataa salaata isaanii, akkaataa uffannaa isaanii, akkaataa namatti of qabuu isaanii yaani hedduu namatti tola. Ramadaanni gaafa ga'e, gaafa ayyaanaa, gaafa salaatatti deemanii hunda isaanii olaalte xiqqoo si booji asii galee haala si bira hin jirre tokko irraa argite wanti argitu sun immoo kan kirra caalaa yoo ta'e si booji'a. Sanuma sana laaluun yaada keessa na galee akkasitti jaallataan ture jechuudha. Egaa islaamummaatti gaafan dhufu garuu sababa garaagaraatu jira. Sababa sana keessaati egaa akkuma beekamu maatiin kiristaanaa abbaan kiyyees warra ortodoksiidha. Garuu gaafa peenteen biyya seente jararraa fuudhee lallabaa ture karaarra deemee jechuudha. Yeroo haara biyya kana seentu akka inni natti miti. Sana moo gaafa daawwaatti godhu si caalan beekaanu macaafa qulqulluu taa'inaan jedha. So akkasitti islaamummaa gaafa fudhadhu ustaaza masiin jedhe kanatu masjida keessa daawwaa godha. Bargata daawwaa maayikiidhaan gochuun faayidaan isheen qabdu tokko kana. Mana keessan jira. Gaafsan suratul ikhlaasiin daawwaa godha. Ani immoo masjidatti dhiyoodhamee meetirii 400 caalu manni keenya. Qul huwa Allahu ahad Allahu samad jedhaniiti hiikuu jiran. Rabbi tokkichadha. Hirkoo waa hundaati hin dhalchuu waan jedhu dhaggeeffadhe. Taayitii waan kun maalinni waan jedhu qalbiina seente. Gaafsan irraati gaaffinatti jammarte ilaaluu jalqabe jechuudha. Sanumaanan gara amantaa islaamaa akka dhufu wannan jedhe akka nu biraatti isla abbaa ilmaa afur qulqulluu sadan tokkichadha Sillaasiidha muttamanama akka ortodoksiitti. Warri kaanis akkanumatti amananii bargata warri protestaantii yookiin peente jechuudha. Warra amma dhufeetti xiqqoo kan didanfaa jiru malee jechuudha. So sana wajjin yeroo wal bukkee qabdu jedhe Allah tokkichadha. Inni hirkoo waa hundaati. Jechuun gabaabaan iyyuu baay'ee gaggabaabsee yoo kennu isa si bira jiru wajjin inni wal bukkee qabdee ilaaltu hagam takka kiiloo kaasa. Akka kanaan yaada kana akka islaamummaatti dhufu na taasise jechuudha. Maashaallah. Yaa waan guddaadha hiree akkana argachuu jechuun waan salphaa miti waan namoonni miliyoonaan lakkaa'aman argamin argatte gara da'awaatti ammoo seente. Da'awaan akkami bu'aan isaa gaarummaan isaa sadarkaan isaa maal fakkaata akka ati beektutti? Bareeda gara da'awaatti osoo hin seeniin dura mee namoonni waa irraa baratu dhee waan yaadu tokko dubbadha. Gaafan islaamummaa kana dhufee beektaa abbaan kiyya akka naannoo sanaatti amantii sana irrattis beekamaadha. Na ajjeesa. Wanti sana gaafan qabadhu manaa baqadhe. Manaa baqadheetiin yoo mana namaa dhaqee nama lola abbaan kiyya. Fira bira soon dhaqee nama lola. Yoo fagoo dhaqxe sinuman dhiisu. Saniif nama walitti buusurra jedheen mukarra buluu dhaqe. Mukarra buluu dhaqeetiin halkan mukarra bulee hirriba rafne mukarraa nan kufadheete. Achi subiin gaafa ga'u lafti bari'aara waan ta'eef yaa waraabessi hin jiru dhee muka wayii jala rafuu gadi bu'e. Hiriyaasa faana soona barbaaduuti achiin na argee. Lafasti argate. Kan jarri deeman luka faana dhagayeeti yeroon ka'u wanna wayii darbateeti gajara jedhan beektaa. Darbateeti kana ittiin nadhe asirra yoo kan argitu taate. Godaannisni kun hundi isaa? Godaannisni kunis. Achiisuma kana gaanii rarrifadhe yeroo sana akka nadhe iyyuu hin barre. Fiigee harkaa baqadhe takka yeroon turu asirra dhiiga garaagaraa jira ture. Sababa mana yaalaan naqnee illee dhiigni kun akka wanti kun asumatti hafe. So akkasittiin gara islaamummaa dhufe otoo daawwaatti hin seenne. Akkamitti si beekan akka islaama taate? Islaama ta'uu kiyya gaafan manaa ba'uun dhagahanii islaama ta'uu kiyya dhagahanii na barbaachetti ka'e jechuudha. Akkas. Aarsaan namni yeroo musliima ta'u duraan zaman sahabaan illee duraan aarsaa baay'ee kaffalanii hedduun isaanii tumamanii hedduun isaanii
ka ajjeefamanii iyyuu baay'eedha. Inni hedduun isaanii tumamanii adabamanii kun beelaan adabamanii kun hidhamanii sadarkaa sanniin keessa darbanii islaama maratti cichan jechuudha. Cichoomni yeroo sanii hagam mi'aawa. Dhugaa dubbachuuf yeroo jalqabaa sana islaama maratti cichuu hin dandeenye cichuu gaafa siin jedhu namni yoon qaraane yoon baranne amantaa irratti ragga'uun hin ulfaata. Maaliif amantaan dura keessa turte sun si harkisa oolmaan durii si harkisa isa kanaan immoo wal baruuf nama si barbaachisa maal si barbaachisa. Sana keessatti yeroo islaamummaa qabadhe baay'ee abbaa kiyyaarras fagaadhee ture garuu deebi'ee gaafa dhufee dhokadhee dhumayyuu barachuuf gaafa jedhu masjiida dhaqee xiqqoo akkuma ofigaa ijoolleedha yoo guddaa taatellee namni si ergaame masjiida dhaqee masjiida dhaqee gaafa naan jedhan masjiida seeneen boroodhaan bee fiilmii deema fiilmii ilaaluu dhaqaa ture halkan magriiba seenee ishaatti fiilmii naa salaatanii ba'an fiigee ba'an osoon akkanaan jiru gaaf takka waan qunnamatti biyyumatti eessumni kiyya muslima karaadhaa siin jedheera isatu masjiidanni ergaa ture. Peenteen kun immoo duratti gaafa sargiin geessu torbii tokkoof ala bahanii karaa irratti ni shubbisanii sargii sanaaf. Akka tasaa ta'e masjiida dhaqee ni naan jennaan achi dhaqee hojiin shubbisa garuu islaama ta'eera. Otoo shubbisuu sagalee kiyya na dhagee. Nama hunda keessaa dhufee na qabee na reebee akkasitti wombariitti na hidhee lammata masjiida naqxanaa asiitiin kaatu naan jedhe. Rabbi sarraa jaalatu Habiib Qoricha jedhama. Obboleessa haadha kiyyaati. Akkasitti masjiida guyyaa sanaa seenuu jalqabe alhamdulillah quraanas ji'a keessatti buuse san booddee ji'a ja'a keessatti quraana buuse navaraan jechuudha. Akkamitti siiqee salphisuu danda'e akkasitti baay'ee ijoollummaadhaan jalqabde jechuudha moo? Lakki yaa xiqqoo barumsa irratti sumaan jedhuun ture. Ammas immoo ergan kanatti seeneeti silaa tokkicha seene fiilmis waa hunda dhiiseme dirqama kiyya kana immoo yeroodhaan geessuu qaba jedhee irra gattaa'ee tokkicha qabannaan quraanni si galee. Sitti akka si galaan banaadha jechuudha. Banaadha. Haala kanaan xumure alhamdulillah erga sirra cichuu jammare jechuu kiyya. Maashaallah. Hayyee ijoollummaa keessa wanni baratamu biroollee jiraachuu danda'a. Mudannoo ta'ee akkaataa guddina akkaataa namni guddatu hedduu waan daawwatan qabaachuu danda'a. Hojii markaa qabduun jireenya amma jiruun wal bira qabnee yoo ilaalle immoo hojii daawaa keessatti gahee olaanaa taphataa jirta. Inni kun akkamiin si gammachiisa jira hojii kana abbaa nama hojii kana hojjetu ta'uun jaalatte? Alhamdulillah. ما ربي قرآن كستي ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وربي سبحانه وتعالى حساني سأني مسلمة جدّ أمة موامد شقدو حسا كان جعله ينجرو جدّ ميره وربي جدّ سنة جعل أني تجمدو كما لسرت. وجي كان كست مو باينان كستو أك علامات اللي كسمت تجرا كستو بيجي كان كست ريف سچي إسني في tiimiin keessan godhaa jirtaniin yoo ta'een alatti hojiin daawaa gara ummatoota musliiman ta'iniif godhamu baay'ee xiqqaadha. Inni kun akkamitti ilaalama? Maal yaadda? Dhugaadha. Haala durii akka jiru keessatti haalli ittiin daawaa namaaf godhan rakkisaadhaa ture. Amma moo sooshaal miidiyaa wajjin wal qabate duruma nama narra deemte daawaa gochuun ulfaata. Uummatallee waliin qabdi bakka tokkotti marii gochuun akka seeraatti dhorkaana fakkaata biyya kana keessatti. Haa ta'u yeroo ammaa moo Rabbi subhaanahu wa ta'ala haala kamiinuu mijeesse sooshaal miidiyaan kun mana manatti galee nuummoo faayidaa guddaa ta'e haalli ittiin islaamummaa babal'isan baay'ee mijataadha yeroo ammaa kana keessatti. Saniifuu tiimii kiyyaaniin wal qabanne daawaa kana irra gochuu irratti hedduu tokkotti gammachuu qabna. Waan nama walitti hin qabne mana namaa keessa jirra jechuudha. Anni hunduu jaalatee osoo hin ta'in dhimma si argata. Dirqiidhaan si argata jechuudha. So baay'ee nama gammachiisa. Amma irra wayyaadha ka duriirra. Irra wayyaadha. Lafarrattis miidiyaa irrattis ka duriirra amma wayyaa qaba jechuudha daawaa gochuun kun. As biratti ammoo gaafii tokko si gaafadha. Namoonni hojii kana irratti argaman namoota hundi isaanii namoota gahumsa qaban akkamitti ilaalta waan kana? Gahumsa amantii fi beekuun hunda dursaa isa immoo sirriitti beekuun hunda dursaa maaliif jennaan namni sitti dhufu namni ati wal agartuun hayyoota garagaraa ta'uu danda'a, beekaa garagaraa ta'uu danda'a, filosoofar ta'uu danda'a. Gaafiin hundi gaafii warri amantii irraa keessattuu warri amantiin qabu yoo dhufa gaafii gargaraatiin si dhufuu danda'a. Kanaaf gahoomoodha warri hojii kana irratti bobba'an.
Dhugaadha akkuma ati jette iyyuu gaafa mariitti seente nama biraa faana gaafa dubbatte kun immoo fi haa yaalu jedhee faa kan dhufu jira. Ittistiin faa jechuudha. Gaafa amantii wajjiniin biraa wajjiniin dubbattee waa amansiistu istiinaaluun amansiisaa. Isuma amantii pheenxee faa qabuutu yookiin ortodoksii turetu gaafa rakkate maal jedhaa ittistiidhaan jedhee si dhufa jechuudha. Gaafa karaa san deebi'u. So asirratti wanti inni barbaachisu duraan dursatti amantii ofiin akkuma jetteeyyuu beekuun dirqama. Amantii ofii qaa'idaa isaa yoo hin beekne yoo sirriitti waa hin hubanne daawaa gochuun hin ulfaata. Inni jalqaba amantii kee beekuudha. Amantii kee erga beektee booddee immoo amantii sanas gaafa dubbattullee cal jettee dubbachuu osoo hin taane waa amantii sanaaf amantii sana beekuun dirqamadha. Naamusni isaas. Maaliif jennaani jalqaba waan macaafa keessa hin jirre dubbattoo taate akka seeraattis ta'e akka namummaatti si gaafachiisa. Akka rabbiittu si gaafachiisa waan beektu irratti dubbachuudhaa qabda jechuudha. Amantii biraadhaatti akka barbaaddeen dubbattu. So beekumsi kan keessa kan sanaas barbaachisa jechuudha. Inumaayyuu sanaa qofa osoo hin taane beekumsa dabalataallee hatta amma komentaroota jalaallee dubbisu sana jechuun tafsiira jalaa macaafa jalaa jira komentarii kan godhantu jiru sanarrallee deemtee aga dubbisutti beekumsa kana qabaachuun dirqamadha. Maaliif al tokko tokko lakkii kun kanuma dheetii xiksii tokko irratti yookiin keeta tokko irratti si morman osuma wal beekanu garuu ati komentariin keessan akkas jedha ati immoo maaf akkas jettee gaafa dubbatte beekumsa gaata. So amma irra caalaa wanti argamaa jiru miidiyaa irratti tokko tokko amantii islaamaadhaa sirrii beekanii tokko tokko immoo amantii sana keessaa kan dhufan macaafuma sana beekanii tokko tokko immoo musliima keessa ta'ee amantii isaa kan sirriitti gadi fageenyaan hin beekne macaafa jaraa immoo qo'achuu jalqabu hin jira. Sun fudhatamallee kabajamaa jaalatamaallee miti. Li'annahu amantii kee dura sirriitti beekuu barbaachisa waan ta'eef jechuudha. So wanti akkanatti fakkaatutti yookiin immoo akkan jechuu barbaadutti namoota daa'ii ta'an sheekonni kan baratan akkuma amantii isaanii baratan kana osoo dhufanii waan kana immoo laalanii yeroo hunda waamicha goonaa fi nuti miidiyaa irratti kottaa gara dirree kanaatti seenaa namni bar daarii dhaabbatee namaan bishaan keessaa bahee hin jedhu doonii qabatee deemeeti nama keessaa fuudha jechuudha. Saniif kottaa doonii fudhadhaati gara bahara kanas seenaa waliin haa daaknuu jennee roonda daawaa goonaan malee sillee itti himna jechuudha. Habaraarree akkas. So akkasumas taane gaariidhaa miti. Ammoo daawaa gochuunis immoo waan hadiisaaf quraana sirriitti beekte qofaa miti. Macaafa isaanis waan beekte qofaaf miti. Ekspiriyaansii barbaachisa, khibraas barbaachisa. Beekte dur ana Abu Haydariin hin beektanii shaantaa baadhee jala deemaa ture. Khalil Kibrooniin hin beektanii. Khalil Kibroon illee anatu aliifirraa kaasee karaasisee. Baadheetiin jala deemaa jara shaantaa macaafa beeku yeroo sanitti jara jechuudha. Khibraa baay'een akkamitti namni inni gaafatu maal gaafata akkamitti gaafata inni deebisu akkamitti deebisa. Naamusa isaa. Naamusa isaanii waan inni gaafatu loojikii barbaachisa moo quraanuma qofa dubbachuu waan inni gaafatu macaafuma isaatti deebisu moo loojikiin itti barbaachisa waan jedhu. Gaaffii isaatiin rukutuun akkamitti gaaffiin dhufe moo gaaffii sanaan deebisuu dandeessa. Bakka kamitti kun barbaachisa waan jedhamu nama jala teessee dhaggeeffachuun isaatti qo'attu caala. Maaliif naan onnoo nama sanii beekumsa nama sanii akkasumatti fidda waan ta'eef irraa fudhatta jechuudha. Kun illee barbaachisaadha jedheedhaan yaada. Namoonni hadiisa beekan jiru, quraana beekan jiru garuu akkaataa deebii irratti durootu namni sun dubbatee maal gaafachuu fi maal jechuu akka barbaade beekuun dirqama. Amma yeroo mari'annu nuti gaaffii nu gaafatu gaaffii kana booda maal jechuu akka inni barbaade beekna. Gaaffii kana si gaafate gaaffii jalqabu waan itti aanu beekta. Waan itti aanu waan beeknuuf akka deebi'utti deebisnaa jechuudha. Namoonni islaaman ta'in ka biyya keenyaa keessattuu jechuudha. Islaamummaan dhaqqabee ni jira moo osoo dhaqqabuu dhabuudhaan islaamummaa hiree islaamummaa argachuu dhabamu ergaan hin dhaqqabne itti yaadda. Dhugaadha asitti islaamummaa dhaqqabuu qofa osoo hin taane musliimoota argan malee islaaman argine. Yeroo baay'ee warri biyya keenya keessa jiranii islaamummaa qofa yoo osoo hin taane macaafuma isaanii nu waliin agarre. Nama islaamummaa arga jettu yoo kiristaanummaa argedha. Yoo kiristaanummaa masala macaafa jara bira jiru dubbisanii osoo hin jaallatiin islaamummaa dhufani. Tokkoffaa macaafuma isaaniinuu waliin agarre jarri. Macaafni ni affeera waan ta'eef kitaabuma isaanii seeraan dubbisanii hin hubanne. Inni tokko isa kana. Lammaffaa immoo muslimootaan wal argu malee islaamaa waliin agarre ammallee. So muslimootaan gaafa wal argan waan garaagaraa arganii musliimoota irraa akhlaaqan taane arganii akhlaaqni keenya immoo islaamummaa ibsuu dhiisuun mala.
tokko tokko immoo kan islaamummaa ibsee akhlaaquma namaa laalee kan dhufu hin jira. Akkuma akhlaaqa kee laalee dhufu immoo akhlaaqa laalee kan baqatu hin jira jechuudha. So amma kiristaanni biyya keenya tokkoffaa islaamummaanis waliin barree lammaffaa ofiinis ofii walii of hin barree jarri. Osoo of baranii islaamummaa wal baru turanii ergamoo of hin barree islaamummaa baruu qabu turanii islaamummaa immoo hin barree jarri muslimootaa wal baran malee. Muslimootaan gaafa wal baran immoo muslimni biyya keenya akka kana daawaa itti gochuun ulfaata amantii karaa comparative religion kana munaazaraa itti gochuu itti ulfaata hundillee hin barre. Malee akkuma musliimoota baran alaqalli immoo otoo waan kanarraa xiqqoo waliin kaasanii haasa'u ta'eeti silaa wal baru ture. Irra caalaan isaanii hin danda'in iyyuu haguma beeku namni yoo agarsiise aga wahii namaaf kallattii ta'uu danda'a. Qalbii keessa waaqa kallattee karaa ta'uu danda'a. Akkasii karaa ta'uu danda'a. Kanatti yoo islaamummaadha arguu baatan illee musliimoonni jara argan akka jarri islaamummaa argan gochuun dirqama malee jarri nama dhabanii yookiin beekumsa dhabanii osoo hin taane akkaataa ittiin baran dhabaniiti kan islaamummaatti hin dhufne. Sirrii. Akkasii inshaallah rabbi laaffisee moo rabbi jedhee gara fuulduraatti hundi isaanii islaamummaa akka argan gochuun dirqama keenyadha. Dirqama keenya inshaallah sun immoo godhamaa malee ittuma jira. Inshaallah. Jijjiiramni bal'aan hojii salphaa fakkaatu ittiin ka dhufe jira. Inni immoo hojiima isin harkaa qabdan kana gara shaadaa maqaan isaa qoosaarraa mogga'een fakkaata. Akkamitti eegalta waan kana? Jijjiiramni jiru ni jalqabaate alhamdulillah miidiyaan bilisoomtee jirti. Miidiyaan bilisoomtee jirti. Namni amantaa islaamaan beekne hunduu baree jira. Kan bare immoo fudhatee jira. Kan dingata akkasumaan jireenya duniyaadhaaf taate malee jechuudha. Sana darbee miidiyaa qofa miti laftuu bilisoomaa jirti. Akka yaadne hin geenye jechuudha malee alhamdulillah mana tokko tokko seenee islaamummaa maal akka ta'e hubatan amma. Garuu akkaataa ittiin amantii kana keessaa bahantu akka itti rakkatanii warri ta'an jirani. Malee alhamdulillah. Finxaaliyyummaa fakkaachuu danda'a wanni kun. Maaliif yoo isin jedhu namni alaa ilaalu tokko si sodaata, si ceemaa, si jibbaa. Inni kun profaayilii akkamii isinii kennu wanti kun uummata alaa ilaalu biratti. Akka wanni kun immoo profaayilii gaarii ta'ee mul'atuuf wanni isin gootan maal fa'a? Dhugaadha jalqabaa hatta muslima biratti osoo kaafira biratti osoo hin taane muslima birattuu akka waan finxaaliyyummaatti ilaalamaa turre gaafa miidiyaa kanarra jalqabna. Sheekonni dhufanii darasoonni dhufanii amantii namaatti buutanii akkas jettanii jedhu. Maaliif waan macaafa sana amantii jaraa waan nuti dubbannu waan hin beekneef. Jidduudhaan ifaan nu yala baddee gaafisi gaafataa ture yaadadha. Agartee kennu waan biyya kenna akkanumatti rakkataa hojii hojjenna. Rabbi sinaa gargaaru. Obsa gaafata akkuma hojiin hundi obsa gaafatu. Garee waa'ee gara shaadaa finxaaliyyummaa fakkaatu moo maali ka'ee dhusan kaasaa turreen fakkaata iddoo dhaabdarraatti deebi'ee si yaadachiisuuf. Egaa gaafa daawwaa kanatti seentu yeroo ati macaafa warra kaafirootaa dubbattu waan ati finxaaliyyummaa haasoftu kan fakkaatu jara qofatti osoo hin taane musliimootatti illee fakkaataadha ture. Maaliif jennaan wanti nuti haasofnu macaafarraa ittiin fakkaatu musliimoonni beekan waan ta'e macaafa jira. So gaafa waan tokko tokkotti himnu isin akkasiin godhinaa sheekonni dhiisaa jedhanii nama gurguddaa dhufee dubbataa wannaa jedhu turanii. Booddeerra garuu gaafa wanti nuti dubbannu macaafumarra waan jiru ta'uudha hubatan jarrillee har'a nu faana deebi'anii dhaabbatanii puush nu gochuu jiran jechuudha. Warri kiristaanaa immoo irra caalaa warra macaafa jaraa hin beekne irra caalaan hin beekanii hin dubbisne gaafa nuti waa finnee achi keessaa dubbannu finxaaliyyummaa arrabatti fakkaata. Gaafa garuu seenanii bakka sana fidaamee nuun jedha yoo itti agarsiisnu ajaa'ibsiifatanii ba'ani. Kun macaafa keessaa faayidee kasi gaatu jira. Kun macaafa keenya maa mitiin fudhadhu faayidee ba'u jira. So finxaaliyyummaatti fakkaachuun mala yeroo jalqabaa guyyaa dura dhaggeeffatan. Bifa isaa bareechisuun hoo danda'ama kana caala? Irratti hojjetamuu danda'ama? Sirriitti ammas bareechinee dhuma dubbanna. Wanti nuti dubbannu waan biraa osoo hin taane fakkeenyaaf Yesuusumti deebi'ee luka Waaqayyoo jala gala guyyaa qiyaamaa gaafa jedhamee macaafarraa dubbifnu beekaa arrabsaa jiruun hin jedhan. Gaafa iddoo kun Qorontos tokko fa'aa boqonnaa 15 irra jira gaafa 28 dubbistu inni ajaa'ibsiifatu. Kanumatu akka finxaaliyyummaa laalama malee nu waa takkaamti waan macaafarra jiru. Kana himuutu akka jiru hin mirkaneessuma kanatu namoota birootiif ta'uu danda'a. Akkasii musliimoota waa'ee kanaan beekneef iyyuu ta'uu danda'a. Hundeeffamni isaa hoo hundeeffamni garee shaadaa bara kami gara kiyyaan baranuma argee
yaadni isaa bubbuluu isaa yeroo dhagahu yeroo iyyaafadhu dhagahee ture akkami bara kam hundaa'e? Dhugaadha daawaa kana jalqabuun keenya tureera. Bara namuu miidiyaatti dhufne ture. Haa ta'u garuu akka markazaatti akka jam'aatti hundeessuu kan jalqabne I think bara 2014 akka keessan na fakkaata akka biyya kanaatti garee shaadaan duratti markaza Ciisaa jedhamu dubartootaaf hundeessinee jirra. Sababiin isaas dubartoonni irra caalaan islaamummaa gaafa dhagahanii waan macaafa keessa jiru wal bukkee qabanitti man islaamummaa hedduu fudhatan keessumaa warri biyya alaa jiran jechuudha. Warri sun yeroo biyyatti galan gariin hin kafarani. Sababni isaa maalinni bakka itti galan waan hin qabneef. Maatiin dirqisiisa waan taateef. So waan kana maal gochuu qabna jennee yaadne ijoollee kanaaf bakka jarritti biyya achii dhufan qubatan yoo barbaadan maatii bira dhaqanii maatiin nagaa taana yoo ari'atan immoo akka dhufan asii qubatan akka islaamummaa illee cimsanii baratan jennee markaza Ciisaa jennee seera qabeessaan hundeessinee turre. Sana booddeedhaa garuu miidiyaa irratti nama muslima keenya keessaa akka qoosaatti warra garee shahadaa jechuudhaan akka qoosaa akka arrabsootti nu kennee jennaan lakki gareen shahadaa amma shahadaa jechuun arrabaa miti kan itti boonnu malee. ربي شهد الله أنه لا إله إلا هو ربي سبحانه وتعالى وان كلمات كان أفي رقابه ملائكة رقابه سيسه علمتون اللي وان رقات تبا وان تف كريش أبدا وان تقومت وان أكسي وان تقول أمتي كم مسلم هند وان تاتف لأنه شهادات أو رقري شهاداتي مسلم هندم تومو قري شهاداتي جن نبيتشا متى قري شهادة مسلم لي لفرجرو في بيدار رجرون دو قري شهاداتي سامبودي مكا قوسات أفربا بنوبه نتمو قري شهادة جنة مكا كبجا وان تف مكا التين أقار قتني التين جنة قالن وان تف يوسنا رقام باني جنة قلت وان تف نتمو كان فرنة قري شهادة جنة التين بوناجر رجت شو هرة أكا نما هندسة كوتي وان كان هندستي yaada kana wayita fiddan challenging isin qunname yookiin immoo wayita hojii oolchuu deemtan misunderstanding wanti isin miidha jira jidduu kana keessatti dhugaa dubbachuuf wanti akka yaadaatti nu harkise tokko hin jiru tiimiin waliin hojjetan illee kan akka ustaaz Awwal ijoollee Abdii Injijiru Abdul Fattah faa Liyoon faa Aliin faan jiranii ijoollee hubannoo dursinee kennineefidha. Ustaaz Awwal jiniin taane waan kana yaada kana gaafa kaasnu yaada sana irratti dafneedha walii galle waan kana gochuu qabna hundeessuu qabna gad dhaabbachuu qaba miidiyaa irra qofa osoo hin taane lafarra bu'uudha qaba. Maaliif wanti miidiyaa irratti bada waan ta'eef wanti lafarraa immoo lafarra illee ni deema mana keessa illee ni deema waan ta'eef nu hundeessina jennee walii galle tole walii jenne garuu chaalenjiin waa hundeessuudhaaf waa of harkaa qabaachuu barbaachisa yeroo fuula namatti baatee waa dubbattuuf waa gaafattu chaalenjiin hin jira sana hundayyuu dandeenya alhamdulillah asumaanuu uummata muslimaa hunda galateeffachuu barbaada haqiiqa dubbachuuf nu warra waan kana hundeesseerra waan kana akka hundeessinu warra nu taasisan miidiyaa irratti qabeenya isaaniitiin beekumsa isaaniitiin humna isaaniitiin waliin dhaabbatanii lafarra dhaabbachuu qaba hojiin itti hirtan gaariidha jedhanii warra miidiyaa irra khaasatan miidiyaa irra warra jina obboleewwan keenya Awurooppaa Ameerikaa biyya Arabaa jira hunduu nu bukkee dhaabbatanii akka nuti lafa binnuu fi akka nuti waan kana goonu nu gochaadhaa jiran jechuudha. Inshallah Rabbi jedhee lafarratti lafa kana binnee maqaa markaza kanaatiin wanna jedhama jennee yaanna eeyyamatti fudhannee irra already maqaa garee shaadaatiin jechuudha. Inshallah ta'ala yoo danda'ame jedhee markaza sana gadhaamne bakka namoonni yaadanii fi itti nu gargaaraa turan sana geenya jennee abdii qabna inshallah. Yaa kallattiin isin keettan gari isin deemaa jirtan wahii gaafii keessatti jira. Aarsaa nama kafalchiisa amanuun islaama ta'uun aarsaa si kafalchiisa. Maatii kee guutuu warra si dhalle fira kee hawaasa kee namatti dhalatte guutuu waliin dugda galataata walitti dugda garagaltaa wayita amantu. Inni kun ammoo aarsaa guddaa nama kafalchiisa. Nama waan kanatti obsuu danda'u fi hin dandeenyetu jira. Nama riskii kana fudhatuu barbaadu fudhatuu hin barbaanne jira dhugaa yoo eegame booda. Inni kun karaa dhaabbilee akkanaa kanneen furmaata argachuu danda'a. Dhugaadha akkuma ati jetteyyuu namoonni gariin amantaa dhugaa kana baranii akkatti keessaa ba'an dhabu. Rakkatanii akkatti rakkataniif bakka itti rakkatan kan dhabantu jiru baay'ee isaanii. Dhugaadha wanni dhufaniillee rakkannadhanii ba'anii kan rakkatan illee jiru. Warra kanaaf immoo furmaata guddaa ta'a jedhee yaada. Akkuma warra dubartootaadhaaf markaza kana gadi dhaabne
amma immoo markaza nuti dhaabuu jiru markaza warra dhiiraati bi'iznillah rabbiin kenna nu gargaare jechuudha namoota islaamummaa dhufee riiskii hunda fudhatee rakkatu jiru jira alatti jarri kun alalaqal baradhu jechuudhaaf bakka ta'anii baratan kennuuf hin dirqama baradhu jechuudhaaf amma hojii argatutti waan takka nyaataaf dhugaatii danda'uun dirqama amma xiqqoo hojii tokko lama sadii amma keessa baranii hojiillee jalqabanitti jechuudha yoo san hin taane garuu nama akkasumatti shaadaa qabsiisanii maatii fi hawaasa isaarraa bahee dalagaa isaarraa bahee warra paastaroota dalagaa mindaa guddaa osoo qabu dhiisee bahu jira jara akkasii kana cal jettee dhuma erga islaamummaa dhufanii maatirraa bahanii goodaa irratti baradhu jechuun waan hin taane jechuudha so bakka itti baratuu fi akkaataa itti baratu mijeessiteef garuu baradhu jetteeni alalaqal akka thabaata argatu goote san booddee daawaa irratti akka bobba'u gochuudhaaf wanni amma markaza garee shaadaadhaan gadhaabu jiru kun furmaata guddaa ta'a jedheedhaan yaada wanti nuyi yaadnee fi kaaneef illee sanumadha inshaallahu ta'ala rabbiin nu gargaare. warroota amantiin alaa osoo hin taane warroota amantii keessa ta'anii amantiitti qoosaniif ergaa yookiin immoo deebii qabda. baay'ee ulfaata dhugaa dubbatuudhaaf sana durumaayyuu rabbiin subhaanahu wa ta'ala quraana keessatti yeroo baay'eedhaan dubbata ganamni tokko tokkoon akka tasaa ta'eeti warra amantii kana arrabsu warra rabbiin arrabsuuf ergamaa rabbii arrabsu bira muslima ta'e kan akka wajjin taa'utu jira muslima ta'e osoo jiruuti. Gaafin kiyya warroota amantii keessa jiran qofa ilaallata gaafin kun warroota amantii itti deebina jiru warra amantii islaamaa keessa jiran kana jechuu jira warra amantii keessa jiran kun akkaataan jarri ittiin arrabsan inni jalqabaa diinitti qoosuudha sun immoo rabbiin subhaanahu wa ta'ala qul billaahi wa aayaatihi wa rasuulihi kuntum bihi tastahzi'uun hattaa sahaabonni illee waan kana diinii kana qoosanii jennaani rabbiin subhaanahu wa ta'ala kafartan jedheen jechuudha diinitti qoosuun baada imaanikum jedheeni kana kafaruun qoosaadha miti diinitti wanti qoosamu miti karaa diinitti qoosaan hin jirtu jechuudha uzuriin qabu kun warra beekumsa maleetti raawwatanidha jara kana immoo akeekkachiisuun beeksisuun itti himuun barbaachisaadha ammallee ammas deemaniidhuma warra rabbiin arrabsu bira warri taa'anii tokkuma siin jechuu barbaadeen rabbiin subhaanahu wa ta'ala warra akkasii kana wajjiniin hin taa'inaa jedhe فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره أما جري هاسا برا ججراني هاسا نغاسا نيتي غافا جري ربي فرقما ربي رب سوجين انتهي ناجد قرين بروت مرقما ربي رب سنيتي ثم رانا في حديثا رب سنيتي كم برتا وجر ججون سنمو أكار كولينيات كولين لغو كان تايرو ان الرب ستاي وجين كل فجر ججون سنمو أكار ربي سبحانه وتعالى الأركي جرا مالي الجنة إذا إنكم إلى ربي سبحانه وتعالى كستي برانديم دتاتاني سنساكم جراتي كنافو كتير ما عرب سيتي وانتي فوان كان الراتب الله جامع الكافرين الكافرين والمنافقين في جهنم جميع أولين وقفصم ثاني أكو مار أولين تائب رولي وان كو جهنم كيسا ولين سينان جيتو سنيفوتي وفي غنوم برباجي سادا دام صبولي وإسلاما هنداف دربو أكون وان كو سادا ميتي وانتي تكو سنيف حكاتات تاسا إنه جنتاء الليل على جنب برباجي سانتي وان كان راكو في غنو يجور أربادا كوريسكي قدا أفراقا كرر ربي تيجورا أكس إن شاء الله تي أكس إتمانسي إرغا نموت kara akka garee kanaatti akka dhaabbata kanaatti ifin dhaabbataan alatti illee itti gaafatamummaa musliimota hundaati amantii ofii kabachiifachuun sababa jihaada ta'uu danda'a yeroo baay'ee taariikha islaamaa keessatti jihaanni waan qalaalirraa waan salphaarraa jechuudha yeroon inni shaarbii takka shaarbii sababa shaarbii ka'ees jira amantiin islaamaa siiriyeesiidha jechuudha qoosaan iddoo biraa amantiin iddoo biraati jechuudha amantiitti hin qoosamu warroonni amantiitti qoosan dhiiga namaatiin akka qoosaniitti ilaalamuu qaban namni qulqulluun keessa miidhama waan ta'eef namoonni amantii arrabsan namoonni amantii jeeqan namoonni yakka akkanaa kanneen keessatti hirmaatan jeequmsa gurguddaadhaaf sababa ta'uun isaanii dhiiga ilma namaatiif sababa ta'uudhaan qixa jennee yaadna jechuudha. Kana jidduutti ergaan namoota amantii namaa dhaqqaban namoota amantii namaatti dhufan namoota ergamaa rabbiitti dhufan namoota rabbiitti dhufaniin ummataaf ummata walitti buusan jidduutti ergaan isaanii darbu yoo jiraate si bira. Ergaan amantoota biraatiif dabarsuu barbaadu inni jalqabaa sababni kana warra amantii illee jechuun dandeenyu durii jechuu fa'aa dandeenya.
jechuun akka nun beeknutti amantii sana jalatti hiriiru waan ta'eef dawoo godhatanii amantii sana dawoo godhatanii deemu waan ta'eef jechuudha. Amma akkuma achi keessaan arrabsu wallaalaa ta'edha. Nu keessallee wallaalaan jiraachuu danda'a. Nun amma warri waa tokko beeknu akkaataa ittiin nuuf itti deebisnu beeknu maybe naanni nu arrabsu karaa hikmaa ta'een deebisuu dandeenya. Garuu akkuma inni wallaalaa ta'e wallaalaan as keessaallee dhabamu. Gaaf sana wallaalaan gaafa achi arrabsu inni keenya wallaalaan dhagaatti fudhachuu danda'a. Sun immoo akka hin taaneef namni amantii tokko dawoo godhatee amantii biraadhaa arrabsu osoo dhiisee yoo danda'ame amantii isaa barsiisee ragaadhaan gadi bahee kunoo koottaati waliin dubbanne naasofna wal amansiisna tokkodha nuti afaan tokko haasofna amantii keenyatu dhugaadha furhadhaa jedhanii wal amansiisuun lakki keessan immoo akkas jedhanii namatti himuun walitti dhufanii akka haasaan nama taasisa jechuudha. Wanti arrabaa beekumsa malee itti haasa'amu beekumsa waan hin qabneefi. Sanama warra beektotadha amantii kiristaanaa warra beekuudhaan jennu amma tokko soo agartee paastaroonni nagaa seeraan dubbatan jiranii marii gaariin wajjin taasisan jiru kanillee nagaadhaan kokkolfina adda baanu jira. Tokko moo gaafuma marii anna jennee waamnu hin beekna nu jedhee kee arraba gaafa jalqabu nuti immoo wajjin teenya arraban arrabsinu jenne kan dhiisnee baanu jira jechuudha. Maaliif jennaan akka inni beekumsa hin qabne arraba sanarraa argina jechuudha. Nuti immoo ka barbaannu nama beekumsa qabudha. Maaliif kan nu jala taa'ee nu dhaggeeffatu namoota hedduudha. Ergaan kun bakka hedduu ga'a. Arraba gaafa inni na arrabsanis itti deebisa taanaan namoonni arraba argani malee waan biraan argine jechuudha. So nama amantii isaa irraa fidee ragaa nutti kenne ragaa sana kuffisnee ragaa isa keenyaa dhugaatti kenninee namoonni akka hubatan barbaadan kan akkasiitti kan barbaannu. So warroonni islaamummaas arrabsuudhaan yookiin Muhammadiin arrabsuudhaan amantii keenya ol goona jechuu yaaddan yoo danda'ame kitaabuma keessan keenya dhiisaati jalqaba kitaabuma keessan seeraan dubbisaa konfidensiidhaan haasa'uudhaaf nu waliin moraalii goradhaa. Lammaffaa immoo gaafa islaamummaa dubbistan qalbii nagaatiin mi as keessa maaltu jira dhugaatu jira moo kijibatu jira yoo dhugaan jiraata akkamitti fudha yoo sirriin taane akkamittan gaaffii kana jira dhiyeessee harkaa kuffisuu danda'a jedhee yoo baafateedhaa dhufe ofiillee milkaa'uu danda'a namoonni isa dhaggeeffatan illee milkaa'uu danda'u. Yoo san hin taane garuu akkuma amma nuun ragaadhaan deemaa jirru waan jarri fidan ragaadhaan harkaa dhoofna waan taateef akkuma kanatti keessaa bahanii dhumaa jiran nama arrabsu qofa tafaa jira amma qophaa hafe amma maaliif namni taa'ee dhugaa barbaadu eenyutu arrabsaa jira eenyuun ragaadhaan itti argaa jira waan taateef jechuudha. Saniifuu wanni jechuu barbaadu amantoota keessan achi keessatti akkasiin hafaniif arrabuma dhiisaanii jalqaba. Lammaffaa immoo jaalala sabni keenya waliin qabdu musliimni fi kiristaanni alalaqalli jaalala waliin qaba waliin nyaata waliin dhuga hawaasummaa qaba sana waliin cimsachuudhaaf gara nagaa waliin jiraachuudhaaf osoo waan kana dhiisanii waan irraa beekan qofarraa dubbatan yoon beekni moo warra beekutti osoo dabarsanii jecha jedhu ergaa dabarsaa fi akkas inshallah. Aadaan waliin haasa'uu politely waliin haasa'uu nageenyaan jaalalaan ragaadhaan waliin haasa'uu ka waliin mufachuu dhabu ka hubannoo wal jijjiiruu baratamuu irratti ergaa yoo qabaatte. Egaa wanni kun akkuma isin jedhayyuu beekumsa irratti hundaa'a. Kan beekumsa hin qabne kamuu politely hin beeku. Maaliif jennaani yoo amantii sanarraati waa ittiin akka waan arrabsite waa itti fakkaata. Inni beeku immoo waan macaafarra jiru waan ta'eef si mormuu fi si kaaduu hin danda'u. Alalaqal politelyidhaan al tokko maal godhu beektaa warri paastaroonni macaafa isaanii irra osuma jiruuyyuu gaafa namummaa Yesuusin itti himne jennu gaafa waa hubatanii jedhanii baqa jaalala Yesuusiif qaba akkas jedhanii politely dubbatanii dhiisanii deemuu barbaadu malee arrabsanii deemuu barbaadani. Hatta dhugaan illee yoo nurka jiraate iyyuu jechuudha. Sigalee so beekumsa irratti hundaa'ee fi beekumsaan gaafa haasofte namaan politely haasa'uu dandeessa. Kanaafuu jalqaba ammas beekumsuma irratti hundaa'a ammoo politely waliin haasa'uun nu lamaan qofa osoo hin taane warra lafarra jirullee hawaasummaa akka waliin itti fufan jaalala isaan akka waliin itti fufan akka amantaa walii kabajan taasisa. Sigalee yoollee nuti akkasiin wal jaalannee waliin haasofne adda baanu taate warri lafaarree akka dhufanii wajjin haasa'an ta'ama jechuudha. Yoo san hin taane garuu wal baqachuu jibba nama gidduutti gochuu taasisa jechuudhaan yaada. San immoo inshaallah akkuma amma jedhee yoo goone wanni kun hin hafa jedhee yaada hawaasa gidduudha. Baay'ee ulfaadhu baay'ee galatoomii har'a baay'ee si galateeffadha ana waliin guyyaa kaleellee har'allee wal beellamaa turre na kabajjii argamte yeroo lama mabraatiin irratti baduudhaan wal nu faana rakkattee jirta. Baay'ee galatoomii ulfaadhu sin jedha dhumarratti ergaa walii galaa qabaatte naa kennite gara golobbiitti deemna jechuudha. Jazakallahu khair. Waan dursatti tiswaana sittin affeerteef na waliin rakkatteef ergaan kun uummata qabuu qaba jetteeti kan rakkatte malee ofii faayidaa ofii barbaaddeedhaa miti. Isinis galatoomaa jedha maqaa miidiyaa keessanii fi saba isin hordofuun isin galateeffachuudhaa barbaada. Itti aansuudhaan wanti jechuu barbaadu egaa wanti
miidiyaa irratti deemu lafa qubachuu qaba akkuma jenneyyuu namoonni kamuu garee shahaadaa gaafa jennu akka tiimii wayiitti akka hin laalle gareen shahaadaa musliimoota hunda jecha garee jedhutu waan xiqqeessu fakkaata malee jecha shahaadaa hunda hammataadha. Khaasii miti wanti kun ammiidha malee saniifuu akka ammiitti fudhatame namni kamuu muslima kan ta'e isa laallata hojiin kun hojii isa laallatudha. Akkuma nuti hojjennuunis lafarratti hojjechuu danda'a nufaana namni jedhe karri keenya balballi keenya banaadha akkaataa ittiin hojjennuu fi akkamitti akka hojjennu waliin haasofne waan kana deemsisuudhaa qabna lafarratti akkamitti qubatee dameen kun babal'achuudhaa qaba waan jedhu waliin yaadne inshaallahu ta'ala jecha garee shahaadaa jettu kana qabannee gara diinii lallabuu fi yookaan immoo daawwaa bakka hundaan geessisuu irratti haa jabaannu jechuudha barbaada. Akkasuma warra dhaggeeffatan hundumaallee maqaa rabbiitiin galateeffachuu barbaada. Warra karaa dhugaa irra hin jirre immoo karaa dhugaa barbaada. Macaafuma keessaan dubbisaa jalqaba jedhaan waa biraatti nama waamu. Macaafa keessaan dubbisaa muslimootallee dura diinii keenya sirriitti haa barannu erga hubanne booddee kan biraa moo wal bira qabne munaazaraadhaaf ootee dubbisuun barbaachisaadha jedha. Du'aatotallee asirratti waamuudhaa barbaada wanti jechuu barbaadu. Kan Farhaan qofa yookiin kan Awwal qofa yookiin kan warra amma hojjetaa jiru qofa miti diiniin kun waan taateef du'aatonni hundi gara kana dhufuu qabani sheekonni hundumtu gara kana dhufuu qabani hunduu gahee mataa isaa qabaatullee kun barbaachisummaa isa guddaa keessaati isa ambiyoonni irratti rusuloonni irratti waamee turan waan taateef jalqabni jecha kanaati waan ta'eef waamicha kiyya kabajaalee hundumtu waa dhufanii jechuu barbaada. Jazaakumullahu khairan nutuu bakka gadhiisnaaf gaafa du'aatonni fi sheekonni dhufanii bakka mukni hin jirretti qobbootu biqilama maal jedhani yeroo sana nutuu jalaa gadhiifnee jaraahu dabarsina sii galee bakka keenya nama wannee dhudhamnaan itti deemne malee silaa beektotaa fi mashaayikota hedduutu jira kan nu dursanii saniifuu inshaallah akka gara keenya dhufanii nu gargaaranii waliin hojjetan jechuudha barbaada. Jazakallahu khairan. Insaafa guddaadha namoonni dhuguma namni haqa godhatan وفوق كل ذي علم عليم beekaa hunda irrayyuu rabbitu beekaadha haa ta'u garnamni wal caal beekaa jechuun immoo ka beekumsa share godhe eessallee hagamillee haa ga'u beekumsisaa kanaafuu baay'ee ulfaadha galatooma sinis galatooma ayyee kabajamtoota daawwattoota keenya turtii waliin gooneen baay'ee barattan akkasumas waan baay'ee siinqeffatan jennee yaanna ammas sagantaa keenya biroo baay'ee jira sagantaalee keenya hordofuudhaan nu faana taa'aa isiniin jenna guyyaa har'aa turtii goone keessatti akkasumas yaadaa fi gaaffii qabaattan ammoo yaadaa fi gaaffii keessan ni keessummeessina jennee yaanna yaadaa fi gaaffiidhaan waliin ta'a marsaa biraatiin hanga wal deebinuuf ammoo nagaa keessan jiraadhaa nu hordofaa nageenya rabbii isinii waliin haa ta'u wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.